hudhaanii hoogganaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo dura jiru baay'eedha. Bifa garaagaraatiin qaba. Inni olaanaan tokko garuu seenaadhaan walitti hidhaadha. Kanaaf seenaa of duuba deebi'ee ilaaluun dirqii ta'a. Gariin keessan waanan haasa'uu eega sun ta'ee booddee dhalattanii garuu quba qabaachuu qabdan. Uumamuu OPDO maaltu dirqii taasisee jennee of duuba deebinee gaafachuu qabna. Osoo addi bilisummaa Oromoo hin jiraanne OPDO'n hin uumamtu turte. Addi bilisummaa Oromoo jiraachuutu uumamuu OPDO dirqii taasise. Warri uumamuu OPDO aanjessee Oromoo dhuguma Oromoodhaaf dhimmee jennee yoo of gaafanne aanii dhimmanii natti hin fakkaatu ka jedhuun qaba. Waan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee akka dubbataa saba Oromootti akka dhimmamaa saba Oromootti isaaniif hojjetu isaan barbaachise. Sanarraa ka'uudhaan OPDO'n dirqama walitti hin araaramne lamatu itti kenname. Ifatti akka dhimmamaa saba Oromootti, keessatti immoo akka hacuucaa saba Oromootti. Meeshaa waan lama hojjetu akka kanatti tolfame. Dhugaa walitti hin wayyaane. Amma jaarsaa dhugaa haasa'u malee irra darbuu hin danda'u. Suni dhibdee guddaadha uume biyya kana keessattis miseensota OPDO'tiifis. Amma OPDO irraa gara ODP'tti tarkaanfanneerra. Yeroo ODP'tti tarkaanfannu dhalachuu ODP immoo maaltu dirqii taasisee jennee yeroo of gaafannu sochii uummataati. Qeerroof qarreedha. Sochii uummataa kanaaf deebii kennuu keessa ODP'n barbaachisaa ta'e. Wanti ODP OPDO irraa adda taasisu ODP sabboontota Oromootu bu'uuresse itti yaadanii itti qabsaawanii bu'uuressan malee humni alaa biraa kan isaan tolche hin jiru. Kan biraa ODP yaada Pireezidant Lammaan gaaf tokko jedhan keessaa madda. Inni gaafa gabbahee finciluunsaa mul'atu gooftaan keenya Oromoodha jedhe. Gooftaa biraa ammaan booda hin fudhannu jechuu isaati. Nuti gaafa sanarraa jijjiiramni jalqaba biyya Itoophiyaatti jennee murtiirra geenye. Amma gaa hudhaa tokkoffaadha kanan jedhu sun OPDO'n waggaa 30 yeroo dhiyaatuuf ture sun achi keessa waan baay'eetu jira. Hudhaan tokkoffaan dhaaba kana dura jiru warra ammallee ormaaf ergamuu aadeffate, warra ofiifis of fayyaduudhaaf seene, warra kana akkamitti of keessaa xaliilchee baasaadha. Keessasaa jiruu jedhee tana mana.